Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hiriyootanii firoottan koo kan toora Facebook koo jalatti argamtu hundumti keessan akkam naga jirtu fayyaa keessanii ji'a kabajamaa fi jaalatamaan illee rabbiin ittiin isin haa ga'u isiniin jechaan har'aan aappii tokkoon isiniif qopheessan dhufeen jira. Aappiin koo addaa maalii hoggaa jettanii quraana jechaadha. Aappii quraanaa tokkoon isinii qopheessan jira. Aappii quraanaa karaa salphaa ta'een daataa malee offline jechaadha. Offline fayyadamna jechaadha. Daataa keenya cufnee internet keenya cufnee jechaadha. Mallaqa tokko osoo nu jalaan muratiin osoo memorii keenya bakka nu jalaan cufin device keenya bakka nu jalaan cufin telefoona keenya jechaadha. Karaa salphaa ta'een aappima keessatti dhageeffachuu dandeenya jechaadha. Quraana karaa salphaa ta'een offline goonee jechaadha. Daataa keenya internet keenya cufnee karaa salphaa ta'een dhageeffanna jechaadha. Yeroo ramadaanaa namni baay'een quraanaa dhageeffachuu jaalataa kan quraanaa laalus jira. Haala salphaa ta'een irraa akka fayyadamtaniif abdiin qaba. Namni yeroo ramadaanaa daataa ofii cufatee kun wajjaa kun irrafaa kun quraana ofii qaraa waan ta'eef karaa salphaa ta'een daataa malee wanti fayyadamu interneetii baay'een hin jiru. Har'aan aappii quraanaa tokkoon interneeta malee daataa malee akka irraa fayyadamtan abdiin qaba. Isin garsiisa jechaadha. Karaa salphaa ta'een piloostorii keenya keessa seennee arganna jechaadha. Piloostorii keenya keessa seennee isin garsiisa. Aduu qabu'a. Haaluma kana Al-Sudeesii jennee barreeffanna. Al-Sudeesii full Qur'aan offline haala kanaan barreeffanna jechaadha. Al-Sudeesii full Qur'aan offline jenna. Okay jennaan sarchi goona jechaadha. Hoggaa sarchi goona haala kanaan nu dhufa jechaadha. Haala isin argitan kanaan nu dhufa jechaadha. Hedduu isaatti jira garuu keessa suuraa muraasa jira. Guutuu kan ta'e isa kana jechaadha. Suuraa guutuu Faatihaa irraa gannas suuratun naas jechaadha. 100 irraa kaasee hanga 114tti jechaadha. Isa tokkoffaa kanarraa argitan okay jettan jechaadha. Hoggaa okay jettan yaani buusee jira waan ta'eef gama keessaniin install godhattanii ana sumaan isin garsiisa. Play without internet jedha. Mataa garratti illee akkuma isin argitan kana gama kootiin open jedhee isin garsiisaa isin seenee isin install godhattan jechaadha. Nama baay'ee illee miti muraasa itti fayyadama. Nama 10,000 jedha. Haarawaa jechaadha. Namni baay'ee itti fayyadamee hin jiru. Akka irraa fayyadamtan abdiin qaba. Asumaan open jedhee isin garsiisaan. Haaluma amma argitan kana Sheek Sudeesii full Qur'aan offline kan jedhu kanarratti bakka kanarra okay jettan jechuudha. Haala amma argitan kanaan jechuudha. Isinii mul'ata. Fakkeenyaaf amma daataa cufee isin agarsiisu. Daataa koo cufee isin agarsiisa jechaadha. Okay. Amma daataa koo cufee jira jechaadha. Wi-Fi hin jiru. Daataa fayyadamu waan ta'eef cufee jira. Fakkeenyaaf أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
haaluma amma dhageettaniin kana sagaleen hin dhagama jedheen abdiin qaba. Isin biratti sagaleen quraanaa hin dhagama jedheen abdiin qaba. Haaluma kanaan dhageeffatuu dandeettanii. Ani amma daataa koo cufee jira jechaadha. Daataa koo cufee isin garsiisaa jira jechaadha. Haaluma kanaan dhageeffatuu dandeettan jechaadha. Tokkorraa kaasee hanga 114tti dhageeffatuu dandeettan jecha daataa keessan cuftanii. Sagaleen quraanaa kun miimoorii keessan jalaa galaa, divaayisii telefoonaa keessan jalaa galaa jettanii wanti yaaddan hin jiru. Aappima kana keessa argattan karaa gabaabaa ta'een jechaadha. Haaluma argatan kana sheek sudeesii fuul quraan offline jedha. Wan isin cinqu tokkollee hin jiru. Daataa isaa cufaadha. Asumaan fayyadamtanii wanni inni daawulood ta'u miimoorii keessatti divaayisii keessattis wanni inni daawulood ta'u tokkollee hin jiru. Haaluma kanaan as keessatti daataa keessan cuftanii dhageeffatuu dandeettan jedha jechaadha. Ji'a keerii wanta keerii akka dhageeffattan abdiin qaba. Akka quraanaa hordoftanis abdiin qaba. Uummata musliimaa baay'een isin jaaladha, baay'ee isin kabaja. Akka irraa hordoftanis akka irraa hiriyoottan keessaniif sheer gootaniis obboleeyyan keessan kan hin argin akka agarsiiftaniif akka irraa qaraanii ji'a kabajaa, ji'a jaalalaa, ji'a kabajamaa fi ji'a jaalatamaadhaan hunda keessanuu ittiin isin haa ga'u jedha. Haaluma kanaan karaa gabaabaa ta'een sheer laayik godhaatii hiriyoottan keessanii garsiisaa isiniin jedha. Obboleeyyan keessaniif kan itti fayyadamuu barbaadanii quraana dhageeffatuu barbaadaniif kan quraana beekanis karaa salphaa ta'een haala salphaa ta'een argachuu akka danda'an quraana dhageeffatuu daataa tokko malee osoo saantima tokko nu nyaatan jenne mallaqa tokko nu jalaa hin fixa osoo hin jenne haala salphaa ta'een quraana ofii daataa cufatee akka dhageeffatuun abdiin qaba. Hiriyoottan keessanii kan namoota musliimaa ta'an hundaaf laayik sheer godhaa isin jedha. Wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. Ji'a kabajamaa fi jaalatamaan illee rabbiin ittiin nu haa ga'u jedha. Wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.